خنا ربي غيتي فدو ثرتي وبلن سدين فايات بي فدو سرتي يا ربي يا موتي ولن ديزياتي أول لم نسمع أرثوذكسي إنه كمهرة لكني ها مالي فيري نجافت مالي نجافت وستني ما نفتنيا مالي في ديجر أمارة مالي في ديجر أكثر مالي في ديجر مالي صبري كده ها كيف ستني ما أمارة كيرس إما سين كبون وقال سين جرا ما وقال أنا ما منودا أما أبوتي بتكتاني أقل الجلاجرة كون ما كي يتري وفتح براي وين ها نموت ما باي جلاجرة بر بتكريستياني كيف تنام ميك أخذ سماير بر سبب إنيوتي إنيو سبب التاي إنيو سبب التاي أرثوذكسيني غرغرين بانو أجيفت غرغرين بانو تقوم تاني أفانا رمو أنا بيرتمو أفانا رمو أنا أجيسمو جنا أي سلطان بربان سلطان ما هو كام سيدي برتا ما أجرى بر ما أنتاتنا ميتشرنا برتا ما أجرى بر مالف مرات تاتما بيت كريستياني قالتين قدسيستو إن برتو واي سيرا بيت كريستياني هم بيت إن مرتسن مرتئس بيت كريستياني كورومو أمارة جنابة ده Koi bata ortodoksi maaltu kana maaraa godhesti gaafa teesse yaaddu amaaraan kophaatti ortodoksii uummatti maaliif machooftuusin maalti ree isan boochise maalti isan iyyisiisee isan boochise balaa tana isanii buuse maalti isan boochise ree dhaggeeffadhu ati mana tokko keessatti dubartii lama fuudhuu hin dandeessa garuu dubartii tokko nama lamaan fuudhuu hin dandeessa hay dubartii tokko nama lamaan fuudha isin jedhani wanti hundumtuu dhaggeeffadhu hayyee dhaggeeffadhu mana tokko keessatti seera tokkoon bulama garuu namni kamiyyuu afaan isaatiin barachuun afaan isaatiin dhaga'uun mirga isaati bari abbaa abdii namni nun banne ani akka aadaan koo akka dhaab waan sababiin ati uffata gurraacha keeyyattee afaan Oromoo dubbattu maal? Jibba hin qabu. Sababa ati afaan Oromoo sababa ati uffata gurraacha keeyyattee afaan Oromoo dubbattuuf qofa naa himu. Qofa hagas qofa. Hagas qofa. Na dhaggeeffadhu gaa. Yaa. Siifan hima. Rakkoon qaba siifan hima. ቤተክርስቲያኔ አዳኒን ፈጫኑ ኢቱን ፈጫይኒ ኦሮምፋን ስኒ በረቱ አበረቱ በረተማ ጅረስ ሞ ዱጋደኩ በረተማ ጅረሲ ከረቡ እንድራትስ ኢምበረተማ አመስ ሞ በረተማ ጅረ ቅዳሴንስ አፋን ኦሮሞት ገደረ ሜራ ለለቡንስ አፋን ኦሮሞት ገደረ ሜራ ገሩ ወሮኒ ግርግሪ politika godhatanii agalgaa'ee betakiristiyaan cabsaa jiru. Matsaafni keessan iyyuu maal jedha diinii keessan irratti namni dhufnaanii ajjeesisanii jedhamti warra musliimaati. Yaa no. Injiru waan ta'eef. Ortodoksiin ko Itoophiyaa keessan jiru maal taateeti namicha kana biyya laa jira biyya laatiifis nafxanyaa kennee jiraafis imnatii kana. Amantaa kana warra adiidhaafis warra nafxanyaa kenne uummanni Oromoo keenya nafxanyaa wajjin fiqirii uumeera bakka wanti tokko bannaan nafxanyaa wanti tokko tidaalina nafxanyaa maal sini maaliif waan tokkotti gaggam jettu dhageeffadhu nasi hima dhageeffadhu yoo dhugumaan Oromoo qulqulluu taate uffata gurraacha kana ofirraa baase. Maafi imnatiin tokko miti sittin himaa dhaggeeffadhu. Tokko miti. Oromummaa fi amantaan tokko miti kana walitti fidinaas. Baasi abbaa abdii baasi. In dhufta namitti nana in dhufta guyyattiin kunis hin darbiti. Qanii biraas mana abbaa abdii nan dhufa. Warra abbaa abdii baasi.
عرفنا بس عند قرر إني قرر نسبريته ورسنا أباب دي كوتس كلام Si dhageeffachuu jira bara. Dhageeffadhu. Uffata kana dafii ofirraa geejjera. وين ما تاكل الركوب يا أباب دي اسمي يعني ملك إيه كان يدخو بشنني سوجين كل شيء Atarrarraa eegaltee Oromoo miti. Afaan Oromootis hin dubbatin. Hin dubbatin afaan Oromootis. Okay? أنا نقول ده ورا مارا أتورمو كيف كده ورا رمو أتمارا بكده كويس Dhiifama nu godha. Dhiifama nu godha hundi keessa. Okay? خنا ربي غيتي فدو ثرتي أبلن سدين فايا زبي فدو سرتي يا ربي يا موتي ولن ديزياتي أول لم نسمع